مؤذن حافظة إرقى أمني بودا انترا تكاف جئي كريستانوي مؤذن ربين إرقى إني خيري ميك حجتي بودا إسا خسار سبحان الله كوني أكمي مؤذن خان ربين أكمكتي انترا تكاف جئي أكنتي خاتمان إسا بد نجاني دهن نخوجم توتا في أردوف توتا ماتي وانشانا دي خينيا سبب شو بكم جرتني نجاني ربي ودا اسم برهاجراتو يتا نجاني نجا خبدنيمي أنس نجا الحمد لله مي ربي أدان نؤيجي ساعتي كان نؤيجي فيديو تن أكل اللوف نفحيا مي مالجد الحمد لله ميك والله خليس الدنيا تنرجل كما إذا غلقنا قرا قند آخرات ديمي كان أمو مايو ساعتي تقدر جرو كان قرو أموتو الدنيا تنرهنجر كان دقيقة تقدر الدنيا تنرجر قرو أموتو الدنيا تنرهنجر ميك تنافو من ربي خينا ما الجنري الحمد لله رب العالمين الحمد لله والله ربي خينا ببر أصوات تكون خنس كفلا خنس نقول خنس كنا وداسو من جريس لا والله واتندأو متي فارسن تيتكا هندندن تناب جيجا ميهادا كبجم توتا في أردف توتا ماتي وانشانا لي خينيا ميهادا واي مؤذن خنا ها إلالو سينا إيسا أكمت مؤذن نكون إرغي خيري خنا هنده هجتي إرغي أكنت قرآن ربي حفظي قرآن ربي يسوق ومسا يسجرها أكمت وانا غتي سناتي بجئي بدي خنا هنده هجتا ما ترب إسلاما هن أبمتي وانجل وجين إلى الله سينا مؤذن شخنا يجول عنغا أمراتي نفانا ترى إسنين جرا ماري إسنس أكون الدراني تتجورا فيديو كان مي لاي اتروبسا لاي مي أكاس وروني جالي كنيا فحارا تاتا يوجراتان مرحبا لقا إسنس منا بيرا جالي خينيا سبب جو رفتني جالي غنرا فيديو لب بريدو بحار صوفي بشر نزيسو سينا غرغرا ني أرغتو إسنين جرا سنام جيجا ماري سبسكرايب بجودا ملتو نوتيفيكيشنا أول جوت سنالتي ديفتشو إندغتنا hundi khayzanu yaarasuu qabaatan koomenti irratti kaayachuu ni dandeessu isiniin jedha mee hadha mu'azzina kana mu'azzina ajaa'ibaa kana seenaa isaa halaalu gara viidiyootti مؤذن تقول تروح مؤذن يكون أكو اسم بيتا باديا فيه بكا غرغراتي أكسو مسيرو دراني يرو أزانمو وانتا الكيسة قد أبو يوكا نموتو منارا مسكيلا يوكي نموتو واحر نابتني أكا سجلين سر التديمو رندأوتي أزانم تنام ججح مؤذن يكون يرو هندا موها يوكا نموتو منارا مسكيلا خنر نابتي أزانم أكسيتي أسما أزانو إنتا لتكاتو تروح إنتا لتن hedduu takka bareeddi namni hundi intala tana fuudhuu barbaada garuu ammootu intala tana akka salphatti argachuu hin danda'u gurbaan kun osoma akkanatti yeroo hunda mukarratti bahee osoma azaanuu intala tana yeroo hunda isiin mataa isii filatte mana isaanii keessa teette inni yeroo azaanuu kana guyyaa takka osoo isii hin laalle achirraa gabbu'ee hin beeku intala tanarraa jaalalli hedduu takka isa qabe guyyaa hundaa'u adada azaanaaf ol bahuun inni garuu intala tana laaleetumaan gabbu'a guyyaa hundaa akkasuma godha mu'azzinni kun akkana jedha osoo of qabayyuu jedhee osoo hin laaliyyuu jedhee ijji tiyyaa dirqamaan osoo ani hin feene na laalte jedha akkasumatti osoo imalaaluu guyyarraa ji'arraa osoo imalaaluu jaalalli intala tanaa hedduu takka itti jabaatte obsoo hin dandeenye yeroo kanas innis maal godhe seetan halkan takka osuma ciisaa jiruu hedduu takka itti jabaannaaniin ka'eetiniin intala tana hedduu takka sammuu isa cinqamte obsuu dadhabe intala tana bira dhaqeetiniin itti himuu qaba jedheetiniin murteesse subhaanallah akkasitti ka'eetiniin gara mana warraa qaje gara mana warra intala tanaa yeroo kana dhaqeetiniin balbala warra mucattii tanaa dhaqee rukute yeroo kana isimattu itti gabbahee
جلابنته بلبلا تكتي ما إسي أرجين أنين لش إسا جتي أنين إسا راها أرجتي جمدي وانت والله ergasii arge booda fuula isii keessa isii ilaalaa ija isii keessa isii ilaalaatiin jaalalli isiidha akka isa godhaa jirtu addaan baasee wanta jiraa fi hin jirre hunda gagguuree isitti himuu eegale. Isiinis erga dhaggeeffattee booda hish deemirraa hin jenneen ani akkamitti sitti heerumuu danda'a sitti heerumuu hin danda'u jetteen. Hay yeroo kana rifateetiin maaltu nu dhoogga maaliif natti hin heerumne maaltu anaaf si akka waliin fuune nu dhoogga jedheenii gaafate. Isiinis akkuma beekamu ati islaama ani ammootu kiristaana tanaaf jecha wal fuudhuu hin dandeenyu jetteen. Isiin innis yeroo kana maal rakkoo qaba amantiin islaamaa bar amantaa kiristaanaa yoo fuudhan hin dhoorgituu bar jedheen si fuudhuu hin danda'a jennaan. Isiinis sanii miti ani warri kiyya tasuma ta'ee nama muslimaatiif nan kennan sitti heerumuu hin danda'u ati waan muslima taateef jetteen. Hay yeroo kanatti yaadeet ergasii rakkoo hin qabu si kiristaana jedheen. A'uuzu billah subhaanallah ergasii akkasitti kootu ol seeni jetteeni mu'azzintichi islaamummaa isaa achumatti gate. Akkasitti deemaniitiin mana keessa ol seenanii gammadee mirqaanee waan isiin tole jetteef jecha waan ta'u dhabee bakka uf kaa'u dhabee mana ol seenanii amma isiin farsoo kana maal waan haraamaa biiraa maal kanniin itti fiddee akkasumas nyaata haraamaadha foon gargaraa waan nyaatan hunda isaa waan sila haraamaa fi halaala kan ofii nyaattu hunda itti fiddee halkan sana halkan gammachuu waan taateef hedduu takka nyaatee kana farsoos dhugee takka dhugee waan hin beekneef hedduu takka sakraane. Namni sakraane akkuma isin beektan uf qabuu hin danda'u. Akkasitti gammachuu tiyyaan ibsadha jedhee gammadee utaalee asii mana gubbatti ol ba'e sadarkaa manaa gubbatti jecha akkuma ol baheen achirratti khaatimaan isaa habadde mana san gubbaa tareetiin yeroo lafa gahu lubbuun isaa achumatti keessaa baate. A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Kasaaraan hagan keettee maali laata intala saniin jecha jedhee islaamummaa ofii gadhiise achiyyuu sanis jedhee rabbii isaa dallansiisee intala sanis hin arganne. Akkasitti gara ganda akiraa gutaane akkasitti waan hunda sababa isiitiif jecha lakkisee isiis dhabe. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحبابي بالله والله هند غيسنو هند كيناه رب خاتمات نها تلجو خاتمان نما بنان حدوتك هركود حدوتك تنكينا ورا ربي خاتمة إساني تلجو خيسا ربي نها تايسو خاتمات هند ربي نوفها تلجو إسنين جدا مي أمس تكو تبرا إتسني دولة يجولا سينابرا kunis mu'azzinuma akkuma kanaati jechuudha. Garuu xiqqoo wal fakkaatti seenaan garuu ammootu xiqqoo umarratti garaagarummaa qabdi. Subhaanallah khaatimaan nama bannaan hedduu takka wallahi rakkoodha. Duraanii akkasitti ilaal mu'azzinni kun akkasitti rabbii ofii gabbaraa ture akkasitti kayrii meeqa dalagee akkasitti halkan meeqa ka'ee qorra san keessa dhaabataa bulee waa meeqa erga hojjetee booda qabi. Subhaanallah mee amma kanaa'u akkami laata kun san caalii garaa nama nyaata hedduu takka kunis akkuma isaatitti ni azaana intala takka irraa jaalalli qabdi. Kunis akkuma sanii khayrii dalagataa halkan ka'eetiniin ummata yeroo barbaachisetti ummata ini salaachisa halkan keessa azaanaatiin bula. Osuma akkas jedhu intalli tun amantiin isii islaamaa miti warra yahudaa kana akkasitti intala tanarraa jaalalli qabe. Yeroo kana erga intala tanarraa jaalalli qabee booda obsuu waan hin dandeenyeef akkuma kaaniin gaafate. Ani bar sitti heerumuu barbaada akkasii maal jedheetiniin jaalala isaa isiif ibse. Isiinis ani barbaadu maal jetteen maa jennaaniin ati muslima kaa maal jetteen jennaaniin hayyee rakkoon qabu maa rakkoo qaba si yahudoma akkasuma si yahudoma amantii islaamaa jijjiirradhee
yooti Yahudaa ta'anis akkasii ta'a jedhee yeroo kana isiinis nan galchu'an Yahudaa ta'e dhiistee an nan galchuu sittin heerum maal jetteen didde laa hawla walaa quwwata illaa billah kareefu san caalii kana kasaariyyuu sun argatee ka'ee rabbittu hin fedhiniif hundaa rabbittu hin fedhiniif garuu sun ammootu akkasitti erga mirqaanee maal jedhe akkasii wannoo jedhe kun ammoo osoo waa takka hin argatiin amantii isaa afaanuma takkaan islaamummaa ofii of jalaa balleesse laa hawla walaa quwwata illaa billah akkasitti namicha kun erga gaddaa gana mana ofii galee islaamummaa isaatis dhabee jira intallis ofirraa ariitee jirti akkasitti duuti tun waa hin oolle jecha akkasitti erga yeroo muraasa ta'aniin booda innis achirraa intala san gaafatee islaamummaa isaa erga of jalaa balleessee waa hin turre duuti isaa itti dhufteeti yeroo du'u akkana jedhee du'e addunyaa irrattis isii dhabus azaaba keessatti isii fuudha jedheetiniin akkasitti namni duraan akkasi rabbi gabbaraa ture sun akkasitti ummata gara masjidatti yaamaa ture sun akkasitti khayrii dalagaa ture sun kan masjida nama hunda dura dhaqee banu sun akkasitti azaaba ofii asirratti murteeffatee intala tana achitti fuudhuu kutate erga tana jedhee booda ruhiin isaa hin turre achumatti ruhiin isaa keessaa baate achitti erga du'ee booda intalli tun kaatee amma gurbaasan soquu eegalte gurbaasan barbaaduu eegaltee booda isa bira nama gaggaafattee naan bar du'ee bar maal jedhanii jetteetumaan ofirraa deebite kaa maal gootire akkasitti kanas rabbiin khaatimaa isa fokkise laa hawla walaa quwwata illaa billah wallahi mee isin hundinuu jechuudha yeroo salaata salaattanii irraa baatan yeroo kamiyyuu jechuu yaa rabbi khaatimaa teenna nu tolchi jedhaati kadhadha khaatimaan nama bannaan hedduu takka fokkataadha khaatimaa teenna hundaa'u rabbi nuuf haa tolchu isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanalii keenya sabaaf shaw viidiyoo teenya tardhaa tanatti hedduu takka itti gammaddanii akka waa hedduu irraa barattan abdii guddaan qaba amma viidiyoo biraatiin walitti dachaanu nageenya rabbi keessaa naaf jiraadha isiniin jedha garuu mee maali haga amma viidiyoo kan laayik hin goone laayik godhaa kaa maali ara laayik godhaa akkasii hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina isiniin jedha nageenya rabbi keessaa naaf jiraadha isiniin jaalladha wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh